Kan nagaa jirtu ani Yoobsaan Dubeetii. Yoobsaan miidiyaa YouTube channel like, share, subscribe gochuun dagatina. Mee har'ammoo keessa deebii qubeewwan dachaa guddaa addaan baasuu yookiin immoo addaan baasii kan jedhu kana murtooftee haa ilaallu. Qubeen dachaa kuni qubee dachaa guddaa fi qubee dachaa xixiqqaa isaaniiti. Isaan kanarratti immoo jecha ijaaruu qubee dachaa chaadhaan nyaadhaanii tokko tokko isaanii jecha ijaaruudhaan kan ilaalluta. Egaa kuni qubee dachaa jechuun qubeen dachaa Afaan Oromoo keessatti torbatu jiru. Torba warreen jennu warreen kana tokko faana caa, dhaa, nyaa, phaa, shaa, tsaa, zuwaa yookiin zuwaa ishee jennudha jechuudha. Warreen kun warreen qubee dachaa yookiin immoo qubee cimdii Afaan Oromoo torban jennaanii jechuudha. Warreen kun immoo xixiqqaa isaaniiti jechuudha. Chaa, dhaa, nyaa, phaa, shaa, tsaa, zuwaadha jechuudha. Warreen kun tokko tokko isaanii warreen kana jechuudha. Kunimmoo kallattiidhaan kan isaan jiran jechuudha. Xiqqaa isaanii fi gurguddaa isaaniiti jechuudha warreen kun. Kanaaf warreen kun dachaa qubee Afaan Oromoo torban jenneeti ilaalla jechuudha. Tokko tokko isaaniidhaan immoo hima ijaaraa chaadhaan, dhaadhaan, nyaadhaan, phaadhaan, shaadhaan, tsaadhaan, zuwaadhaan jechuudha. Isaan kana keessaa torban keessaa inni torbaffaarra jiru kuni akka warreen kaanii jecha ittiin ijaaruudhaaf jalqabarraan kaasnu sababni isaa immoo qubee ergisaa yookiin immoo qubee afaan Ingiliffaarraa ergifatamedha jedhameetu beekama Afaan Oromoo keessatti. Qubeen immoo jalqabuyyuu ni ergifata, ni ergisa, ni liqeessasa jennudha jechuudha. Akka fakkeenyaatti faayidaa kan jedhu Oromoffaa keessatti Amaariffaa keessattis faayidaa akka ta'e inni kunis afaan Ingiliffaa keessatti zuwaa yookiin yuwaa jennee kan ilaallu ta'e gidduu himaatti kan inni nuuf galu jechuudha. Kanaaf amma gara jecha ijaaruutti maal arginu qubee dachaa guddaa xiqqaa isaatti firoomsuudha warreen amma gararraatti firoomsee jechuudha. Warreen kun isaan sana irra deebiidhaanii jechuudha. Sababni isaa qubeewwan dachaa keenya tokko tokkoon isaanii sun maal fakkaatu guddaa isaanii wajjin kallattiidhaan gaafa walitti firoomsinu yookiin maach gaafa goonu kun fakkeenyaaf dhaatti kan inni agarsiisee jiru. Dhaan keenya jalqabarra maal taatee jirti jechuudha. Qubee sana fakkaatti jechuudha. Qubee sana fakkaatti erga jennee fakkeenyaaf chaa keenya gaafa agarsiisnu chaan maal fakkaatti yookiin immoo chaan xiqqaan qubee chaa xiqqaa keenyaa fi chaa guddaa waliin maach gochuudha jechuudha. Walitti firoomsuudhaan argisiisna jechuudha. Gaafa walitti argisiisnu kunuwaati jechuudha. Kunuwaati jirti chaan keenya jechuudha. Akkasuma yuwaa keenya yookiin immoo tsaan keenya kunuwaati. Fakkeenyaaf tsaan kun adda kana irratti arganna. Zuwaa isa jennu immoo kun adda kanatti arganna. Shaan keenya kun adda kanatti arganna. Phaan keenya kun adda kana jira. Inni xumuraa nyaadha jechuudha. Haala kanaatiin maal gochuu dandeenya jechuudha. Qubee dachaa keenya tokko tokko isaaniitiin ilaaluu dandeenya jechuudha. Isaan kana immoo akka nu hin jeeqneef tokko tokko isaanii barreesseen guddaa isaanii xinnaa isaanii bira isin galchaa deema. Tokkoffaa irratti chaadha. Chaa guddaa, chaa xiqqaadha jechuudha. Dhaa guddaa, dhaa xiqqaa keenya immoo maal fakkaatti? Kan ishee fakkaattudha jechuudha. Fakkaattii ishee waliin kana fakkaatti. Nyaadha. Nyaa keenya yoo ta'u, nyaan xiqqaan ishee immoo naa xiqqaa fi yaa wal bukkee galteetu nyaa keenya taate. Phaadha. Phaa guddaadha. Inni kuni isheen kun immoo phaa xiqqoodha jechuudha. Phaan kallattii guddina isheetiin yookiin immoo hanga hammantaa isheeti kan isheen garaagarummaa taatu kan irratti wal fakkaatti. Shaan keenya illee akkasumadha. Shaa xiqqaa fi shaa guddaan illee akkasuma. Haatu xiqqaa ta'uun isaan tokkuma garaagarummaa guddina isaaniitiin kan isaanii gargar ba'an jechuudha. Tsaan kuni akkasumallee tsaan keenya illee taa xiqqaa fi saadhaan garaagarummaa guddachuu xiqqaachuu keenya isaa keessattidha. Akkuma garratti ilaalle jechuudha. Zuwaa yookiin yuwaa kan jennu immoo isaanillee akkasuma guddina isaaniitiin kan isaanii gargar bahanii jechuudha. Kan fakkaatti jechuudha. Qubeewwan dachaa keenya yookiin immoo qubee dachaa gurguddaa fi qubee dachaa xixiqqoo jennee haala ittiin tokko tokko ishee ilaaluu dandeenyu keessaa warreen kun jechuudha. Kanaaf tokko tokko qubee keenya gaafa ilaallus warreen kun warreen wal fakkaatan yookiin immoo waliin deemanii jennee ilaalla jechuudha. Tokko tokko ishee kunuuti
Kanaaf gaafa kana shaakallus tokko tokko ishee kana guddaa ishee xiqqaa ishee guddaa ishee xiqqaa ishee inni beekuu yookiin immoo ilaaluuf nu fayyaddi jechuudha. Qubeen dachaa torbatu jiru torban isaaniiyyuu warreen kanadha jechuudha. Warreen kun qubee dachaa afaan Oromoo yookiin qubee cimdii afaan Oromoo torban jedhamaniitu beekamu jechuudha. Warreen kun qaaraatiin kan walitti firoomsinu ta'a jechuudha. Itti aansuudhaan immoo dhimma keessa galchine yookiin immoo jecha keessa galchinee gaafa ilaallu maal fakkaatti yookiin immoo qubeen dachaa kun kan jedhu haa ilaallu. Isaan keessatti fakkiilee ilaalte jechoota isaa dubbisuudha. Isaan keessatti tokkoffaa irratti maaltu jira? Chaa isa jalqabattiin ilaalledha jechuudha. Chaadhaan gaafa jalqaba ilaallu keessatti nuti chaan keenya inni guddaan kanadha. Chaadhaan kan ka'u maaltu jira jechuudha? Chaappaa kan jedhu nuu laata jechuudha. Chaadhaan kan ka'u kunoo chaappaa yookiin immoo maataaf isa jennu jechuudha. Amaariffaan maataaf isa jedhamu chaappaa kunoo mallattoo kan waraqaa irratti mirkaneessinu jechuudha. Inni kan biraan lammaffaanii dhaadha. Dhaa guddaa kanadha. Kan ittiin barraa'ee jiru dhaa xiqqaatiin kan barraa'ee jiru jechuudha. Inni immoo maaliin bakka buusamee jira jechuudha. Maaliin shaakaluu dandeenya? Dhaadhaa isa jedhuun jechuudha. Dhaadhaa yookiin qibee isa jennuun amaariffaatiin jechuudha. Dhaadhaa isa jennuun bakka buusnee ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Kan taansee kan jiru nyaadha. Nyaa keessatti kan jiru nyaara isa jedhudha. Nyaadhaan kan ka'u nyaara inni jedhutu kan ittiin beeknu rifeensa ija keenyaa ol jiru jechuudha. Yookiin immoo ija keenyaa olitti kan argamu nyaara keenya jennaan. Nyaara keenya taansee kan jiru buphaa kan jedhudha. Haadhaanidha kan inni gidduu galchee nuu fide ba'a. Isa jennu sana baadhaan gidduu galchee fide haa ta'uyyuu malee garuu karaa biraallee fayyadamuu dandeenya. Baa yookiin kanaa jechuudha. Sababni isaas immoo afaanota biraa keessaa kan fudhataman yookiin immoo gara afaan Israa'el ta'aadha ni jira jechuudha. Maaliif buphaa yookiin killee ishee jennu kun buphaan keenya gidduutti galtee argamte jechuudha. Haa ta'uyyuu malee garuu warreen kana Phaaphaasii Phexros jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Kanaaf phaadhaan kan ka'u buphaa jenneetu yookiin buphaa jenneetu kan nuti ittiin ilaallu yookiin killee isa jennuun bakka buustee ilaallu jechuudha. Inni kan biraan shankoraadha. Shaa keenyadha jechuudha. Shaa isa jedhu shankoraa isa jedhuun bakka buusnee ilaaluu dandeenya. Shaa guddaa keenya nuti shaa shankoraa. Televezyiinii isa jedhamu immoo isa kamiin arganna jechuudha. Ishee gubbaatti gidduu galtee argamti jenne sanadha jechuudha. Zuwaa yookiin zuwaa isa jedhu sana kun as keessatti argama. As keessatti maal jennee dubbifna? Televezyiinii jennee dubbifna. Televezyiinii jenneetu kunoo gidduutti dhaqaan isheen argamtu jechuudha. Televezyiinii kan jedhu yookiin TV isa jennu jechuudha. Kanaaf haala kanaatiif jechoota keessa galchinee hima qubee dachaa keenya ilaaluu nu dandeessa jechuudha. Warreen kun immoo fakkiilee ilaaluu jechoota dubbisiidha. Irra deddeebiidhaan shaakaluudhaaf kan nu fayyadu yookiin immoo irra deddeebiidhaan jecha tokko yookiin himni tokko yoo nu kennamu irra deddeebinee barreessuu shaakaluudha jechuudha. Chaappaa, 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 chaappaa jalqaba qubee keenyaa fudhanneeti maal goona jechuudha. Irra deddeebinee sana barreessuudhaan shaakallaa jechuudha. Dhadhaa, dhadhaa. Asitti immoo nyaara, nyaara, buphaa, buphaa yookiin illee kan jennu isheen sun yookiin immoo inqulaalisa jedhamudha. Tokko tokko ishee buunamma dhadhaa. Dhadhaa warreen jennuun warreen kana jechuudha. Warreen kun lamaan isaanii illee wal fakkaatoodha garuu irra deddeebinee akka shaakalluudha jechuudha. Nyaara. Warreen kunis tokko tokko isaanii akka shaakalluu buphaa yookiin killee kan jennu buphaa. Yookiin illee yookiin buphaa isa jennu yookiin hanqaaquu jennu jechuudha warreen kuni. Kanaaf haala kanaatiin tokko tokko isaanii maal gochuu dandeenya jechuudha ilaaluu ni dandeenya. Inni kan biraani warreen oliirraa kanaaf warreen gaditti jiran yookiin immoo
kan itti aansanii jiran warra kana keessatti amma paa bira geenyerra jechuudha. Paa bira geenyerra paa bira gaditti kan jiran jennu. Isaan immoo maal warreen shaa fi zhuwaa keenyadha jechuudha. Isaanis yeroo akkuma isaan ammaa kanatti yeroo baay'isnu yookiin immoo irra deddeebinee barreessinu kuni kan gubata shankoo yookiin immoo agadaasa jennu jechuudha. Akkanaatti tokko tokko isaan maal gochuu dandeenya jechuudha. Tokko tokko isaanii barreessa irra deebinee barreessuu dandeenya jechuudha. Televezyiinii seeruu akkasumas immoo televezyiinii Qoreen egaa tokko tokko isaanii maal warra ta'anidha. Irra deddeebinee barreessuu shaakaluudhaaf kan inni nu fayyadu yookiin immoo ofii keenyas ta'ee yookiin daa'imman yoo barsiisnu irra deddeebiidhaan waan tokko yeroo tokko qofa barreessinee akka hin dhiisneef akka dafnee yookiin immoo atattamaan baruu dandeenyuuf gaafa irra deddeebinee shaakallu yookiin irra deddeebinee barreessinuuf nu fayyada jechuudha. Tokko tokkoon isaanii iyyuu malee kan biraaf yookiin immoo haala addaa ta'eef miti jechuudha. Sababni isaa immoo jechootuma wal fakkaataadha. Garuu jechoonni wal fakkaataa kuni gaafa irra deddeebinee barreessinu irra tokkoffaa barreessuu shaakallaa, lammaffaa dubbisuu shaakallaa, sadaffaa qubeewwan eeguuf nu fayyada jechuudha. Qubee meeqa akka inni irra deddeebinee gaafa shaakalaa oollu tokko tokkoon isaanii maal nu taasisa jechuudha. Akkaataa salphaa ta'een akka nuti jechoota kana hin irraanfanneef nu fayyada jechuudha. Kanaaf tokko tokko isaanii gaafa irra deddeebiidhaan barreessaa oollullee faayidaan isaa inni guddaan qubee tokko qubee akka hin dogoggorreef akka yeroo hundumaa qubee meeqa akka isheen barrooftu fakkeenyaaf nyaara kan jettu qubee shaniin barroofte yoo ta'e tokko tokkoon ishee yeroo hundumaa shaniin akka isheen barraa'u qabdu maal goona jechuudha ni yaadanna jechuudha. Kanaaf irra deddeebinee kan nuti barreessuu shaakaluu yookiin barreessuun nu barbaachisuuf jechuudha. Kanaaf tokko tokkoon gaafa warra kana shaakallus kanaafidha jechuudha. Kan nuti irra deddeebinee barreessinu malee barreeffama irra deddeebiidhaan barreessuun waa adda ta'e miti jechuudha. Inni kan biraan qubeen kun yeroo hundumaa cimdii ta'anii gaafa barraa'an cimdii isaanii tokko jennee dubbisna malee lama jennee dubbisna. Fakkeenyaaf daa fi haa barraa'ee jira. Daa haa kun wal bukkeetti kan isaan barraa'anii jiran dhaa jennaan tokkichuma malee daa fi haa jennee dubbisnu jechuudha. Sababni isaa immoo qubeen cimdii kun tokko akka tokkootti waan beekamu jechuudha. Seera afanichaa keessatti akka qubee tokkootti yookiin immoo lamaan isaaniiyyuu wal qabataniitti qubee tokko jedhamanii dubbifamu waan ta'eef jechuudha. Haala kanaatiin irra deddeebinee barreessuuf dubbisuutiin shaakaluu kan nu dandeessisu qubee afaan oromoo jennaanii jechuudha. Yoo isin tole yoo isaan miidiyaa yuutuub chaanel laayik sheer sabskiraayib gochuun dagatiina galatoomaa.